Paarlaamaan Kooriyaa Kaabaa duratti ija jabeenyaan kan dhaabbateem Kiim Joong Aawun labsii seena-qabeessaafim duubatti deebii hin qabne tokko dabarsee jira. Nuti biyyaam hidhannoo niwukilaraa guutuu qabdudha. Ejjennoon kun gonkumaam kan jijjiiramu miti jechuun addunyaatti lallabeem. Garuu Kiim Joong Aawun maaliif yeroo ammaa kanaam ejjennoo isaam akkasitti jabeessaam? Iccitiin isaam guutummaattiim waraana Iraan keessattiim boba'aa jiru wajjin wal qabataam bal'ina isaa qabannee jirra. Eegdonni warraaqsaa Islaamaa Iraan mooraa mootummoota dhiyaa keessattiim muddamaa waraanaam isa hunda caalaamaam uumee jira. Addunyaan ammaam gaaffii sodaachisaa tokko gaafachaa jirti. Misaa'eloonni Iraan gamoo Laga Teemsii fi Taaworii Iifil daara gochuuf dandeettii qabu laata? Sodaan warra Awurooppaa kun tasa kan lafaa kee miti. Wanti taate hunda jijjiireem. Haleellaa addaa fi seena-qabeessaam Iraan dhiyeenya kana raawwattedha. Dhimma kana bal'inaan ni dhageessu. Masaraa Waashingitan keessatti dhibbinna FM wal-dhabdeen golee hunda dhuunfatee jira. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp inni of tuulummaadhaan Iraaniin guyyaa muraasa keessatti nan jilbeenfachiisa, guutummaatti nan laamsheessa jechuun labsaa waraanaa baasee har'a dhugaadhaam kan seenaa Ameerikaa keessatti kufaatii istiraateejii isa guddichaa jedhamee galmaa'uuf deemuun keessummeessee jira. Waraanni Aarii Seena-Qabeessa jedhamee moggaafamee har'a Ameerikaadhaaf kufaatii seena-qabeessa ta'ee garagalee jira. Iccitii isaa yoo xumuraatti nu faana turtan bal'inaan ni dhageessu. Qophii keenyaam laayik gochuun jalqabaan affeerraa keenyaam yeroo maraatiin. Yooyaam ashama harka fuuneem kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaam kun Oromiyaa 24 Newsdha. Kanneen chaanala YouTube keenyaaf haaraa taatan subscribe gochuun maatii keenya taam. Qophiin keenya namoota hedduu biraa akka ga'uuf laayik share gochuun waliif qooduun dagatinaa. Hanga xumuraam qophii keenyaatti turtii gaarii. Osoo addunyaan ho'iinsa Misaa'eelaa FM Har'a waraanaam giddu galeessaatiin ukkamamteem ija dhiphinaatiin Teheraan FM Waashingitaniin hordoftuum dambaliin waraanaa kun daangaa ardii qaxxaamuree ba'aa fagootiin handhuura Pyongyang keessatti kirkiraaraam uumee jira. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp waraana guraandhala 28 Iraan irratti baneen of tuulummaadhaan addunyaan to'adha jedheem yeroo abjootuum leenci niwukilaraa Eeshiyaam Kiim Joong Aawun callisa isaa cabseem waraqaa seenaa haaraam addunyaatti dubbisee jira. Paarlaamaan Kooriyaa Kaabaa duratti ija jabeenyaan kan dhaabbateem Kiim Joong Aawun labsii seena-qabeessaafim duubatti deebii hin qabneem dabarseem. Nuti biyyaam hidhannoo niwukilaraa guutuu qabdudha. Ejjennoon kun gonkumaa kan jijjiiramu miti jechuun addunyaatti lallabeem. Kanaan duraam Ameerikaa fi Kooriyaa kibbaan niwukilara kee dhiisiim nuti ammoo gargaarsa dinagdeesiif kenninaam jechuun yeroo gowwomsuuf yaalan Kiim har'aam deebii qaxxaamuraam kenneefii jira. Niwukilara kiyyaam doolaaraan hin gurguruun niwukilarri keenyaam wabii birmadummaa keenyaam utubaa nagaafam madda guddina dinagdee keenyaatiim jedha. Garuu Kiim Joong Aawun maaliif yeroo ammaa kanaam ejjennoo isaam akkasitti jabeessa? Iccitiin isaam guutummaattiim waraanaam Iraan keessatti boba'aa jiru wajjin wal qabata. Kiim namicha seenaa fi siyaasa addunyaam gadi fageenyaan xiinxaludha. Inna leellaam Ameerikaanii fi Israa'el waliin ta'uun Iraan irratti raawwatan kan hoogganaa olaanaam Ayatollah Ali Khamenei galaafate sanarraa barumsa addaa tokkoom fudhatee jira. Kiim haasaa isaa keessatti dhugaa kanaam yeroo ibsu addunyaa har'aa kana keessatti birmadummaa fi mirgi biyyootaam of tuulummaa fi humna alagaatiin gara jabinaan sarbamaa jira jedha. Kun kallattiin waraanaam Ameerikaan Iraan irratti bantee balaaleffachuudha. Kooriyaan Kaabaa haleellaa Ameerikaa fi Israa'el Iraan irratti raawwatan kanaam shororkeessummaa mootummaa fi weerara seeraan alaa jechuun ifatti balaaleffatteeti. Kiim Joong Aawun biyya isaa hoogganaa Iraan haaraam Ayatollah Mujtabaa Khamenei isa dhiigaa abbaa isaa haqachaam onnee sibiilaatiin teessoo aangootti dhufe sana cinaam akka dhaabbattu mirkaneessee jira. Kiim waan tokko sirriitti hubatee jira. Iraan ishee sagantaa niwukilaraa ishee nagaaf oolchitu har'aa meeshaadhumaam boombii niwukilaraa harka isheetti waan hin qabneef qofaam xiyyaara Ameerikaa samii ishee dhoosee seeniim. Gama biraatiin Kiim Joong Aawun fuula isaa gara diina isaa ishee dhiyootiin Kooriyaa kibbaatti naannesseem akeekkachiisaa lafee namaa cabsuum dabarsee jira. Kooriyaan kibbaa amma boodaam obboleessa keenya osoo hin taaneem diina keenyaam isa hunda caalaa hamaa fi farra isaanii ta'uu ishee ifatti labsee jira.
waggoota dheeraaf abjuun biyyoota lamaan jechuunis Kooriyaa Kaabaa fi Kooriyaa Kibbaa tokkoomsuuf ture har'a du'ee awwaalamee jira. Yoo Kooriyaan Kibbaa daangaa keenyaa taakkuu tokko tuqxe deebiin keenyaa isa gara laafina hin qabne kan daqiiqaa muraasa keessatti daaraa isaan godhu ta'a jechuun Kiim akeekkachiisee jira. Kooriyaan Kibbaa sodaa fi dhiphina kanaan asaan Kiim nagaa hin fiduun kottaanii mari'anna jechuun yoo iyyetellee Pyongyang balbala marii guutummaatti cuftee jirti. Kim Jong-un amma deeggarsa Chaayinaa fi Raashiyaa guutummaatti of duuba hiriirsee dinagdee isaa of dandeessisee saffisa waraanaa addunyaa kanaa keessatti akka leencaatti goobaa jira. Garuu dubbiin Kim afaan qofaan hin turre inni gochaan diina roomisiisuu filate. Osoo ija addunyaa Iraan irratti rarree jiru Kooriyaan Kaabaa obomboleettii Misaa'elaa samii Eeshiyaa irratti gadi dhiiste. Jeneraalonni Kooriyaa Kibbaa dhiphinaan akka gabaasanitti Pyongyang misaa'ilota baalastikii 10 ol yeroo tokkotti gara galaana baatti furgugiste. Kun ergaa waggaa lamaasitti rooba misaa'ilaa isa guddichaa fi sodaachisaa ture. Misaa'ilonni kunneen fageenya kiiloomeetira 350 qaxxaamuruun galaanatti yeroo lixan ergaan isaanii garuu qarqara Waashingitaniin dha'ee jira. Dhukaasnii fi agarsiisni humnaa kun kan dhufe yeroo Ameerikaa fi Kooriyaan Kibbaa shaakala waraanaa isaanii waggaa gaachana bilisummaa jedhamuun geggeessaa jiranittidha. Kiim shaakala kanaan akka yaalii weeraraatti ilaalama. Ameerikaan Iraan irratti waan gooteem nurrattis gochuuf shaakalaa jirti jechuun waan amanuuf anaan tuquun ibidda tuquudha jechuun deebii faasisaa kenneem. Walumaa galatti waraanni baha giddu galeessaa kun addunyaa irratti bu'aa Ameerikaa hin eegne fidee jira. Tiraamp Iraan rukunnaan addunyaan na sodaatti jedhee yeroo abjootu bu'aa fagootti garuu leenca niwukilaraa dammaqsee irra isaa caalaatti jabeessee jira. Kim Jong-un deeggarsa Raashiyaa fi Chaayinaa wajjin ta'uun teekinooloojii niwukilaraa isaa saffisiisee Iraaniifis gaachana siyaasaa ta'uun madaallii humna addunyaa guutummaatti garagalcheera. Waraanni Iraan Kiimiif mana barumsaa ta'ee jira. Barumsi inni fudhate ammoo tokko qofa. Sibiila furtuu qofaatu kabajama. Furtuu niwukilaraa qofaatu lubbuun jiraata. Addunyaan ammaa Ameerikaan Iraanin dadhabsiisuu osoo hin dandeenye diina lammaffaa fi isa niwukilaraa qabu ofitti kaasee dhiphina bara baraa keessa seenuu ishee ijaan argaa jirti. Qilleensi waraanaa baha giddu galeessaa inni aaraa baaruudaa fi dhiigaan ukkaamame amma daangaa ardii Eeshiyaa qaxxaamuree Sodaa Awurooppaa fi handhuura Landan raasaa jira. Osoo Ameerikaa fi Israa'el Iraaniin manuma ishee keessatti daangeessine irra jedhanii of gowwomsanii harki dheeraan eegduu warraaqsa Iraan mooraa mootummoota dhiyaa keessatti kirkira sammuu fi waraanaa isa hunda caalaa hamaa uumee jira. Addunyaan amma gaaffii sodaachisaa tokko of gaafachaa jirti. Misaa'eloonni Iraan gamoo Laga Teemsii fi Taaworii Iifil daaraa gochuuf dandeettii ni qabu laata? Sodaan Awurooppaa kun tasaa kan lafaa kee miti. Wanti hunda jijjiiree haleellaa addaa fi seena qabeessa Iraan dhiyeenya kana raawwattedha. Iraan misaa'ila baalastikii ishee furguggisuun buufata waraanaa Ameerikaa isaa ija addunyaarraa dhokatee eegumsa cimaa jalatti garba Hindii keessa jiru odola Diyaagoo Gaarsiyaa irratti bakka karoobsite. Odolli kun daangaa Iraan irraa maayilii 2400 yookaan kiiloomeetira 3800 olii fagaata. Yeroo Iraan fageenya hammana ga'u qaxxaamurte buufata Ameerikaa rukutuun Tel Aviv fi Waashingitan keessatti onneen isaanii ni roomite. Maaliif yoo jedhame fageenyi Iraan irraa hanga Diyaagoo Gaarsiyaa jiru kun fageenya kaaba dhiyaa Iraan irraa hanga magaalaa guddittii Biriteen Landan jiru wajjin guutummaatti walqixa waan ta'eefidha. Israa'el isheen yeroo hundaa Awurooppaa fi Ameerikaa of dura hiriirsitee waraana bobeessitu carraa kanaan fayyadamtee dhiphina Awurooppaa keessatti uumuuf yinsaa guddiftee jirti. Jeneraal Israa'elii fi ajajaan ittisaa qilleensaa duraanii Raan Kookaaf ija jabeenyaan ba'ee ergaa Iraan Diyaagoo Gaarsiyaa dhaqqabdee Landan, Paaris, Barliin fi magaalotiin gurguddoon Awurooppaa hundi amma guutummaatti furtuu misaa'ilaa Iraan jala galaniiru jechuun labse. Garuu mootummaan Biriteen dhiphina uummata isaa qabbaneessuuf hatattamaan ija sodaatiin dhugaa jiru haaluuf tattaafate. Ministeerri Biriteen Steve Reed oduun kun ragaa hin qabu. Iraan Awurooppaa rukutuuf fedhiisteem dandeettii qabaachuu ishee wanti agarsiisu hin jiru jechuun haaliim. Haa ta'u malee haala lafa jalaa fi dhiphina peentaagoon dhugaa biraa dubbata. Meeshaa abjuu naasisaa Awurooppaa ta'e kanaaf haa xiinxallu. Misaa'illi Iraan gara Diyaagoo Gaarsiyaatti furguggiste misaa'ila Koorraamshaar jedhamu ta'utu tilmaamama. Misaa'illi kun dhaloota teekinooloojii xaxamaa yoo ta'u dheerinni isaa meetira 43 gaama. Ulfaatina mataa waraanaa kiiloogiraama 4000 baatee fageenya dheeraa barreessuuf kan ijaaramedha.
Iraan waggootaaf teekinooloojii kanaam yeroo fooyyessituun warri dhiyaam tuffachaa turan har'a garuu ija isaaniitiin agarsiisee jirti. Ogeeyyiin waraanaa Ameerikaa kanneen akka Diiker Eveleetim dhugaa saayinsii waraanaa tokko saaxilanii jiru. Misaa'ilii daangaa fageenyaan dhaabbataa hin qabu. Yoo Iraan ulfaatina mataa waraanaa misaa'ila koorraamshaar kana xiqqeessite yookaan irraa hir'iste misaa'ilichi salphatee fageenya dachaa barrisuu danda'a jedhan. Kana jechuun Iraan Diyaagoo Gaarsiyaa yeroo rukuttu mataa waraanaa xiqqaa fayyadamtee harki kiyya hammam akka dheeratu argaa jechuun diinee isheef ergaa qabatamaa dabarsiteetti jechuudha. Iraan dhugumatti misaa'ila ardii qaxxaamuruu yookaan ICBM ijaartee yookaan teekinooloojii fageenyaa kana malee fiduu dandeessi. Garuu waan harka ishee jiru xaxuudhaan addunyaa raaftee jirti. Wanti caalaatti nama dinqisiisu tarsiimoo dippiloomaasii fi waraana Iraaniiti. Waggoota darban keessaa Iraan ofuma isheetiin fageenya misaa'ila ishee kiiloomeetira 2000 daangessitee turte. Ministeerri dhimma alaa Iraan Abbaas Araghchiin dhiyeenya kanaan dhugaa kanaan ifa godhee jira. Nuti fageenya misaa'ila keenya daangessineerra. Sababiin isaa Awurooppaan sodaa keessa galtee guutummaatti Ameerikaa akka hin gargaarre taasisuufi. Garuu waraanni Guraandhala 28 eegalee madaalii hundaa jijjiiree jira. Yoo Iraan dhugumatti London yookaan Paaris rukutuuf murteessite Awurooppaan ofirraa ittisuuf humna maalii qabdi gaaffii jedhuuf deebiin isaa baay'ee dinqisiisaa fi gaddisiisaadha. Biriteen isheen biyya guddoo hin jettu sirna ittisaa misaa'ilaa baalaastikii kan ofii ishee hin qabdu. Eegumsi ishee hundi dooniiwwan waraanaa taayipii 45 destroyers jaam qofarratti rarraam. Dooniiwwan kunneen misaa'ila ittisaa Aster Sersiim kan kiiloomeetira 120 qofa barrisuu qabu. Wanti hunda caalaam salphinatii ammoo dooniiwwan ja'an kana keessaa tokko dhiyeenya kana buufata waraanaa Biriteen kan Qophiroos keessa jiru haleellaa diroonii Iraaniif warraaqsaarraa eeguuf gara baha Meeditiraaniyaaniitti baqatteetti. Awurooppaan qullaa ishee dhaabbattee jirti. Walumaa galatti waraanni kun dhukaasa qawwee qofa osoo hin taane taphachiisii isaa olaanaa ta'ee jira. Iraan misaa'ila tokko Diyaagoo Gaarsiyaa irratti darbattee biyyoota warra dhiyaa guutuun dhiphina mormii keessoo fi sodaa du'aa keessaa galchitee jirti. Osoo addunyaan ija dhiphinaatiin giddu galeessaa hordofaa jirtu masaraa Waashingitan keessatti dhiphinaa fi wal-dhabdeen golee hunda dhuunfatee jira. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp inni of tuulummaadhaan Iraaniin guyyaa muraasa keessatti nan jilbeenfachiisaa guutummaatti nan laamsheessaa jechuun labsa waraanaa labsee har'a dhugaadhaa kan seenaa Ameerikaa keessatti kufaatii istiraateejii isa guddichaa jedhamee galmaa'uuf deemu keessummeessee jira. Waraanni Aarii Seena-Qabeessa jedhamee moggaafame har'a Ameerikaadhaaf kufaatii Seena-Qabeessa ta'ee garagalee jira. Tiraamp famichuun isaa Biniyaamin Netanyahuun waraana kana yeroo eegalan abjuu guddaa qabu turan. Kaayyoon isaanii inni ijoon sirna Iraan kuffisuun sagantaa Niwukilaraa biyyattii dhabamsiisuun piroojeektii misaa'ilaa baalaastikii daaraa gochuu fi harka dheeraa Iraan guutummaatti kutuu ture. Garuu waraanni kun erga eegalees lafarra wanti mul'atee faallaa kanaati. Iraan hooggantoota ishee gurguddoo dhabdus sirni ishee akkuma gaaraa sibiilaa hin raafamne. Misaa'ilonni ishee ammas samii keessaa roobaa jiru. Uummanni ishee caalaatti tokkoomee jira. Teekinooloojiin ishee ammoo iddoo diinni hin eegne rukutaa jira. Xiinxaltoonni siyaasaa fi waraanaa gurguddoon Waashingitan kanneen akka Piroofeesar Nabil Mikaa'el dhugaa kanaan haaluu dadhabanii jiru. Tiraamp miidiyaa duratti injifannoo labsuuf hawwee fiigaa jira. Garuu injifannoon sun maalirra jira? Iraan harka hin kennanne, alaabaa diin baafne, gabatee marii irrattis mirga ishee hin gurgurre. Tiraamp gabaasaa basaasaa dhoksaa dubbisuun dhugaa lafee cabsuu tokko hubatee jira. Gareen mormitootaa Iraan warri alaa biyyattii bulchuuf dandeettii fi deeggarsa tokkollee hin qaban. Kanaafuu abjuun mootummaa jijjiiruu sun fashalaa jira. Gorsaan nageenyaa pirezidaantii duraanii Zibiqiniyoo Bireeziniskiin kanaan duraam Iraaniin weeraruun yookaan sirna ishee kuffisuuf yaaluun kufaatii ji'oopolitiksii fidaam jechuun kan akeekkachiise sun har'a kallattiin Tiraamp irra gahaa jira. Wanti hunda caalaam Ameerikaa dhiphiseef madaallii waraanaa garagalchi garuu tarkaanfii dogoggoraa Tiraamp ofii isaatiin fudhatedha. Tiraamp hooggantoota Iraan ajjeesuun isaa sirnicha dadhabsiisuu mannaam guutummaatti harka eegduu warraaqsaa warra ija jabeeyyii warra kutattootaa fi warra qabsoof dhalataniitti akka darbu taasisee jira. Iddoonni warraaqsaa Islaamaa Iraan amma Iraaniin ogummaa waraanaa aarii qulqulluu fi onnee sibiilaatiin hoogganaa jiru. Diinni yeroo mataa kutee jedhee of gowwomsu. Iraan ammoo mataa hedduu baasuun kutannoo dachaadhaan diina hudhuu eegaltee jirti.
ogeessi walqunnamtii idil addunyaa Saad Abdullah Alhamid akka ifa godhetti Tiraamp waraana kana dhaabuuf karaan inni barbaadaa jiru guutummaatti cufamee jira. Iraan ulaa Hormuz cuftee dooniiwwan boba'aa ugguruun nagdii addunyaa fi onnee Ameerikaa boojitee jirti. Wanti Tiraamp baay'ee naasisee fi onnee cabsee biyyoonni Awurooppaa nuti waraana kana keessa hin gallu kanaaf isintu jalqabee jechuun of duuba deebi'uu isaaniiti. Ameerikaan naannicha keessatti kophaa ishee haftee jirti. Dooniiwwan daldalaa dhaabbatanii jiru. Gatiin boba'aa samii tuqee jira. Madaalliin daldalaa addunyaa Iraaniin to'atamee jira. Tiraamp amma rakkoo waraanaa qofa osoo hin taane rakkoo siyaasaa keessoo Ameerikaa isa hamaa jala galee jira. Filannoon Koongireesii fi filannoon gurguddoon dhiyaachaa jira. Baasiin waraanaa kun samii tuqee $4 tiriliyoonaan lakkaa'amutti dhiyaatee jira. Liqaan biyyaalessaa Ameerikaa $39 tiriliyoona ga'ee jira. Lammiileen Ameerikaa gibirri isaanii galaana bahaa giddu galeessaa irratti yeroo boba'u arganii iyyuu eegalanii jiru. Yoo Tiraamp guyyoota muraasa dhufan keessatti Iraanin jilbeenfachiiseera jedhee ragaa qabatamaa dhiyeessuu baate kabajni masaraa White House guutummaatti ni bada. Humni siyaasaa Tiraamps xumura salphinaatiin galma. Walumaa galatti Tiraamp kiyyoo Beniyaamin Netanyahuun xaxeef keessa seenee of baasuuf dadhabee dhoqqee waraanaa keessaa daakaa jira. Israa'el Tiraampiin gara waraanaatti harkiftee garuu har'a Ameerikaan kasaaraa guddaa fi salphina seenaatiif saaxilamtee jirti. Iraan biyya waggoota 40 roorroo fi qoqqobbii warra dhiyaa dhandhamtee har'a tooftaa dhiigsuu fi obsuu fayyadamtee diina ishee guddicha dadhabsiistee jirti. Diinni meeshaa dhabee maallaqaa fixatee michuu dhabee yeroo raafamu Iraan onnee uummata isheetii fi misaa'ela isheetiin nuti hin mo'amnu mirga keenya hin gurgurru jechuun seenaa gootummaa dhalootaaf darbuun akkuma bishaanii yaasaa jirti. Tiraamp waraana labsee garuu Iraan barsiisaa seenaa kennitee fi madaalli addunyaa guutummaatti of harkatti galchitee jirti. Egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota Oromiyaa 24 News qophii guyyaadhaaf qabannee dhiyaanne asumarratti goolama. Kanneen chaanala YouTube keenya Haaraa taatan subscribe gochuun maatii keenya ta'aa. Qophiin keenya namoota hedduu bira akka ga'uuf like share gochuun waliif qooduun dagatinaa. Hanga xumuraatti waan nu faana turtaniif galatooma.